goota jabaa qabdaa jarmarroo deeggarii naftanyaa barsaa galan gondarii qabsoon keenya laafiin ittuma haacimu hidhaa fi ajjechaa nurraa dhaabamu qabsoon keenya laafiin ittuma haacimu hidhaa fi ajjechaa nurraa dhaabamu. Qubee afaan Oromoo haaraya barreesseeti goota onnee kumaa Juhar Mohammad irratti warri isii kaayee hayyuu Oromooti Sheemman Marrashaadii fi Sheek Bakrii Sabalooti irraa kaasii hanga dhuma qubeetti sirriin na dhageeffadhaan kun afeerraa kooti sirriin na dhageeffadhaan kun afeerraa kooti. Abbaa qeerooti baan bareeda namaati caancarraa qabeessa daandii bilisummaati eebbifamaa namaati faanfarra diinaati gaangota goototaati aan hayyuu namaati ija ummataati jaanjeessa wayyaaneeti kaan kennaa Oromooti laallencha sabaati maamantiisa qabsooti naanna dhiidhammaati oon Oromoo qulqulluu paampartii ummataati kaan quuqamaa mirga dhala namaati raaroo raasa diinaati saan sabboonaa Oromooti taan tasgabbeessa shorarkaati oon urjii addunyaati baan bidiyoo ummata Oromooti waawwitiilee qabsooti taantiin tala siyaasaati yaaddeessa naftanyaati zaan zeeroon baay'isaa diina hundaati zeeroon baay'isaa diina hundaati. Goota akkana qabdaa kunoo sitti gabaa osoo turree gartuu maaliif deemta labbaa qabsoo qeerroo wajjiin godhuun kee waajibaa kuni ta'uu baannaan beekitee adabaa yoosii ta'uu baattee mormi kee muramuu hidhaa fi ajjechaa nurraa dhaabamu yoosii ta'uu baattee mormi kee dhahamuu hidhaa fi ajjechaa nurraa dhaabamu. Goota jabaa qabdaa jarmarroo deeggarii naftanyaa barsaa galan gondarii qabsoon keenya laafiin ittuma haacimu hidhaa fi ajjechaa nurraa dhaabamu qabsoon keenya laafiin ittuma haacimu hidhaa fi ajjechaa nurraa dhaabamu. Qubee afaan Oromoo haaraya barreesseeti goota onnee kumaa Juhar Mohammad irratti warri isii kaayee hayyuu Oromooti Sheemman Marrashaadii fi Sheek Bakrii Sabalooti irraa kaasii